كيرا مي يسوس دعا كيرا دعا كيرا مي يسوس دعا كيرا Baga ayana yadannu deedu akka gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017 geessingee kabajamtoota daawwattoota televiziyoonii Araaraa egaan waaqayyo oolmaa gurguddaa hedduudha kan inni nuuf oolee har'as as magaalaa Naqamtee mana obbo Dhugaasaa Waaqooyaa fi mana adda jaalannee Shaanqootti argamneeti kan jirru egaa waaqayyo isaaniif oolmaa oolee isin biraan ga'uudhaaf isaan firoottan isaanii ollaan isaanii hiriyoottan isaanii gaagaa nacinatti argamu jechuudha akkuma beekamu waldaa kiristaanaa Araaraa waaqayyo addunyaatti karaa nama waaqayyo raajii masirattaayyee waaqayyo hojii afuuraa hedduusaa hojjechaa kan jiru karaa miidiyaa hawaasaa keenya akkasumas qaamaan biratti argamtanii baay'een keessan argaati kan ooltanii isa kanaaf isinillee dhuga baatuudha har'as magaalaa Naqamteetti kan argamnu ilmi waaqayyo adda jaallanneedhaaf karaa nama waaqayyo raajii masirattaayyeetiin oolmaa guddaa isheef oolee har'a egaa maatiin kun ollaan isaanii firoottan isaanii ayyaana sababeeffachuudhaan isaa waliin ayyaaneffachuu akkasumas oolmaa waaqayyo dubbachuuf walitti qabamnee jirra sagantaan keenya eegaleera hamma xumura qophii keenyaatti waliin tura. Dua kera mi Yesus dua kera mi Yesus dua kera. Adda jaallanneen baga ayyaana geessanii isinis maatiin keessan hundumtu gaarri ayyaana yaadannoo deedu akka gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan ayyaaneffachuu akkasumas oolmaa waaqayyo dubbachuuf dhufnee maqaama keessan irraa kaatee akkasumas maatii keessan beeksisaati gamanumaan dhuga baatii keenyatti darbina jechuudha. Duraan dursaa hordoftoonni TV Araaraa akkasuma kiristaanonni biyya lafaa kanarra jirtan Yesuus Kiristoositti kan amantan baga yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoosiin geessan isiniin jedha. Itti aansuudhaan ani maqaan koo Jaallannee Shaanqoon jedhama. Kan inni jiraadhasuma magaalaa Naqqamteedha. Dhalootaanii gara Horra Guduruu Wallaggaadha. Inni na bukkee jiru abbaa manaa koodha. Dhugaasaa Waaqoyyaadhama. Inni itti aanee jiru Marsiimoo Dhugaasaadhama. Mucaa koodha. Isheen itti aantee jirtu goddanyaa koo Waaqi jedhee walumaa haadhamti. Akkasuma olloonni koo jiru. Naanna'anii jiru jechuudha. Ayyaana kana wajjin ayyaaneffachuu fi egaa waaqayyo waan guddaa naaf godhee wanta waaqayyo naaf godhee tilmaamee baasuu hin danda'u. Bara dhaloota koorraa kaasee daa'imummaa koorraa kaasee hamma har'aatti oolmaa waaqayyo guddaadha. Ta'eetu jiruyyuu akka dinqiitti immoo waaqayyo wanta dinqiif miraakiliin inni irratti hojjete naaf hojjete bara 2016 kana na dhukkubee ture. Dhukkubni kun daa'immatu garaatti naafee ture. Daa'imni kun ulfa gadameessaan dhalaati. Na dhukkubeennan gara hospitaalaa deemee gaafan deemu emergensiidhaan aan jedhanii dhukkubni sun na kuffisee hin beeku ani akkana keessatti wanti kun tabalaashee akkas ta'eeru waaqayyo kan na gargaaru gaafan deemu as chokkaa emergency jedhanii riiferinaa laatan gara hospitaalaa riiferaalaa Wallaggaa Yuunivarsiitiitti jechuudha. Opereeshiniin sunis naaf hojjetame haa ta'u akkuma nama tokkotti egaa ulfi gadameessaan alaa dhuguma opereeshiniidhaan malee bahuu hin danda'u ta'ee matuu jiruyyuu immoo kan koo kun baay'ee mana keessatti tabalaashee jira ture. Yeroo opereeshinii sana naa hojjetanii dookteroota mudannoo addaa tokkotu mudatee ture. Innis tubboon ovaarii koonni mirgaa dirqama bahuu qaba ture. Haa ta'u malee yeroo isaan opereeshinii hojjetan sana tubboon ovaarii koonni bitaa immoo cufaa ture. Uumamumaan cufaadha jechuudha. San booda waan godhan wallaalanii yeroo sanatti mudannoon kun gaafa isaan mudatu ani yeroo sana sarjirii waan jiruuf of hin beekun ture. Gadi ba'anii abbaa manaa koo asofsiisanii yaa innis yaada isaanii laatee yaada sanarra dhaabbatanii isaanii deebisanii na cufanii san booda ergan obbaree na haasofsiisanii yaada isaan naaf laatanis tubboon ovaarii kenni bitaa cufaadha inni mirgaa immoo bahuu qaba ture jedhan amma garuu xaggannee baane naan jedhanii haa ta'u malee yeroo sana xaggananii ba'an sanatti anaan dhukkubbiin natti hammaatee ture halkanuma sana deebisee ammas dhiigni kun karaa gadameessaa nan ba'u keessatti na dhiiga ol
ani waan tokko milikitaan argu jechuudha. Dhiigni halkanuma sana opereeshiniin facaasaa sagaafa afurinaa hojjetame afur ji'a 3 keessa na hojjetame bara 2016 jechuudha. Tuubboon vaarikoonni fanadda'eeru suni bahuu qaba ture. Waan godhan wallaalaanii abbaa manaa koo kana haasofsiisanii galgala isaa ammas halkan keessaa sa'aatii 2 kaase doktoroonni taraa mataraa dhufanii na ilaalu turanii sa'aatii muraasaanii ammas dhiigni kuni keessatti naguutaa jira ture. Natti haasa'uufis isaanitti ulfaate gaafa lafti bari'u sa'aatiin 11 ta'u doktoroonni dhufanii amma 12tti wal waamanii akkani opereeshinii lammaffaa galu na haasofsiisan. Lubbuu keetti hamaa ta'aa jira wanti kun ammas dhiigatu si guutee jira kunoo naan jedhanii altiraasaawundii na argisiisanii nan didee hin galuun jedhee maaliif daa'imman nan barbaada bara 2012 kaasee daa'imman barbaada baay'ee jechuudha. Garuu argachuu hin dandeenye. San booda bakka nan didee hin ta'u daa'imni koo obboleetti hin qabu. Daa'imma tokko nan qaba bara 2008 kanan godhadhe. Inni immoo yeroo baay'ee mucaa jedhee ijoollee na cannaqa hin bu'aa ijoollee namaa yeroo argu ture. Waggaa meeqaaf ture walumaa galatti utuu daa'imman godhatiin kan turte? Utuu daa'imman godhatiin waggaa 6 ture jechuudha. Barbaadaan ture garuu. Haa ta'u malee bara 2016 kana ulfi kun gadameessaan ala uumamee keezii kana hunduma fidee dhufe. San booda opereeshinii hin galuu jedhee ani dinnaani jaallanne artificial yookaan bifa saayinsiidhaan hin danda'ama. Daa'imma godhachuu barbaadde Finfinneettuu eegalee jira. Qarshii guddaa qabdu yoo ta'e hanqaaquun walitti dhufee gadameessa keessa taa'ee daa'imma kan ta'u. Lubbuu keetuu miidhama kottuu galii opereeshinii lammaffaa kana naan jennaan bakka hin ta'u kun tasumayyuu hin ta'u itti namanu si'anii uumama harka waaqayyoo malee kanaan kan milkaa'eeruun jiras natti hin fakkaatu yoo ta'es immoo abdii namaan laatu jedhee nan didee haa ta'u garuu inni isa waamanii mariisisan bakka innis murteessee kottu jaallanne galii bakka opereeshinii lammaffaa kana waaqayyoo hin uumamoo hin uumuu naan jedhe hin uumaan jedhe kottu galii isaanii akka dookterii ogummaa biyya lafaarraatti haa hojjetan akka waaqayyo isaanii kennetti waaqayyo immoo akka ogummaa isaatiitti haa hojjetu naan jedhe ishi jedhee nanis opereeshinii lammaffaa sana farramee nan galee haa ta'u garuu yeroon opereeshinii lammaffaa galu sana baay'ee cinqitii guddaadhaan itti deemaan ture. San booda opereeshinii lammaffaa galee tuubboon ovaarii inni fanadda'e suni kutamee bahee jechuudha. Inni tokko immoo cufaadha. Daa'imman godhattu naan jedhameera. Beekan itti himamee jala muree amaneen itti farramee galee guyyaa keenya finnee hospitaala akka baanu nu eeyyamanii. Hospitaala gaafa baanu sana gara manaan gallu gara waldaa araaraa nageessi. Namni waaqayyo raajii masaratnaafaa kadhatanii cinqitiin kun dhiisuu danda'a. Ani akka kanaan manatti galee jennaan abdii sin qabu sammuun koo sirriin ta'u guyyaa sana sa'aatii 8 keessa bajaajii kontiraata qabannee gara waldaa araaraa deemnee hospitaaluma akka baaneen namni waaqayyoo raajii masaratis naaf kadhatanii yeroo isaan naa kadhatan sanatti afura hamaatu narraa dubbata ture. Guyyaa man deeme sana lallabuma akka naqeechi taa'eetaniini namni waaqayyo lallabarra jiru sagalee barsiisaa jiru turan jechuudha. Guyyaan hospitaalaa bahee gara waldaa araaraa dhaqe sa'aatii 8 sana keessa. Isaanis guyyaa waaqayyoo eeguu jedhanii lallabu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 1 lallabu turan. Anis guyyaa koodhaa guyyaan kana duraa garuu amma kana booda yeroo waaqayyootu naaf gahe jedheen garaan koo madaadha baay'een bu'an ture iddoo naaf kadhatamu sana taa'eetaniin jechuudha. Amma namni waaqayyo nuuf kadhatanitti sagalee barsiisaa turan. Abdiin natti toramaa dhufe dhugumaan sichi yeroo waaqayyootu naaf gahaa inni kana duraa yeroo kootiin jedhee yeroo waaqayyoo gaafa gahu wanta fokkisaatu bareeda wanta hin danda'amnetu danda'ama cufaatu banamaa jedhanii lallabu turan. Sagantaan xumuramee namni waaqayyo nuu kadhatan galgaluma sana jechuudha. Yeroo isaan naa kadhatan sanatti egaa akkatti afurramaan narraa dubbachaa ture. Nan galee gara mana kootti sagantaan xumuramee gaafa mana koo ganatti galu ijoolleen mana keessa jiru obboleettiin koo na bukkee jirti daa'imni koo kunis jira. Isan dhufee hin boo'u turan isaan baay'ee boo'u ani garuu gammachuudhaan guutamee galee manatti. Garaa koo madaan irraanfadhee haleluuyaa jechuun jalqabe. Sanuma keessa abdiin natti dhufee wanti hundumtuu narraa dhaame cinqetiin jechuudha. Dhukkubbiin kun egaa madaadha waan ta'eef garaan koo kun sababii xuxuqameef na hiikkate jechuudha. Hodhaansa na hiikkate deemee ammas yaalamee ammas sadaffaa fayyee ka'ee ji'aaf torbee lamaan koo ta'eera. Fayyee hodhaan hundumti narraa ba'ee ammasii handhuura koo jalaan hin urate garaan koo kun. Achirraa waan garaa yaasa ture. Bifa keleriima garaa yaasa. Bakka amma waa'ee daa'immaa yaaduu dhiiseenii waa'ee lubbuu koof yaadda'uu jalqabe. Maaliifi daa'imma koo tokko kanayyuu hin guddifadhuu laatiin jedhee utuun mucaa fi dhiphadhuu bakka lubbuu koos dhabuufan jiraan jedhee lammaffaa deebi'een gara waldaa araaraa dhaqee jechuudha. Ji'aaf torbee lamaan kootti opereeshinii mata'ee ka'e. Garaan koo kun uraadha.
istiraachoo irra kaa'ee irratti immoo hidhee uffata irra furdaa irratti uffadheen deema kan irratti hin baramneef jechuudha. Guyyaa sanaa guyyaa roobiidha jechuudha. Gaafa guyyaa 10/4/2016 gara churchii Araaraan deebi. Guyyaan isaa guyyaa roobiidha. Namni Waaqayyoo tachi gochaa saba keessa dhufan namootaaf kadhachaa jechuudha. Akka carraa na bira gahan enaanis tachi na godhanii nama Waaqayyoo na bira hin darbiinaa maaloo na bira hin darbiinaadhaan harka isaanii qabadhe. Innaan maal taate naan jennaan ani 6-7 irraa opereeshinii sa'aatii 24tti si'a 2 hojjetameera. Garuu amma garaan koo kun madaadha. Daa'ima godhachuun dandeessu naan jedhame natti himameera. Tubboon ovaarii koo tokko cufaadha. Tubboon ovaarii koo inni mirgaa immoo sila daa'imni keessatti miidhameeruuf fanadda'eera bahuu qaba naan jedhameera. Hin ba'esi daa'ima godhachuun danda'u yennaan naa kadhatanii laphee koo fi dugda koo kana walitti qabanii naa kadhatanii na bira darbanii jechuudha. Waan naan jedhan yeroo sanatti nan bu'a garuu gaafa nachi obbaruu astinaa gaajota warra nama qabu keessaa fiigaa dhufee tokko nan iyya galmaleen iyya obboleetti hin booyin galateeffadhu naan jedhe dugda koo kana tuqe. Gaafa akkas jedhee ilaalu warruma silan raajii duukaa nama qaban akkas ilaalaa raajiin garagarasii keenya gaaniiru namootaaf kadhachaa jechuudha. Dhugaa Waaqayyo amantiidhaan fudhadhe yeroo raajiin naaf kadhatanii maaliif yeroo cabaan fayyuu yeroo duudaan dhaga'u yeroo jaamaan ilaalu yeroo naafti diriiru ija koo waan hin arguuf Waaqayyo immoo madaa koo kana suphee kennaa sana badhaasuu hin dadhabu waan ta'eef jedheen amantiidhaan fudhadhe. Gaafa guyyaa 10 ji'a 4 naa kadhatanii 2016 jechuudha. Ani immoo gaafa guyyaa 12 ji'a 10 2016 jechuudha. Guyyaa 2 oolee jechuudha. Milikitan arge. Milikita jechuun marsaa laguu dubartiin uumamaan arguu qabdu jechuudha. Nan argee nannee baay'ee maalni tubboo vaarikoosa cufaa baname moo maal kun jedheen baay'ee gaaffii keessa galee dura marsaa laguu sitti doktariin naasofsiiseera tarii gadameessi qopheessuu danda'a arguu dandeessaa marsaa laguu garuu hanqaaquun bakka itti qophaa'u hin jiru waan ta'eef tubboon vaarikee cufaadha waan ta'eef tarii hin beekamu carraa arguus qabdaa carraa arguu dhabuus qabdaa naan jedhe utuman jedhu akkuma toora isaa eeggatee akkuma duriititti narraa badee jireenyuma itti fufee bakka garaan koo kunis hin fayyee zayita raaraa bishaan raaraa itti naqachaa kadhachaa Waaqayyoon humna Waaqayyootti amanaa kadhachaa manitti fufee garaan koo kun walitti dhufaa hin cufame. Turtii adeemsa keessa baruma 2016 keessa guyyaa tokko baay'ee na dhukkube lafa hojiitti suuqiin hojjedhan ture gaafa na dhukkubu wayyoo kootu mana yaalaa na geessi garaa koo keessa baay'ee na dhukkubaa jira. Ammas wanta ta'ee hin beeku garaa koo keessatti hin jedhe silasi teenshinii baay'ee keessa hin jira maaliif mudannoon dura na mudate kuni carraarra deebi'ee mudachuu illee ni qabaadha gaafani miidiyaa tokko jala galee dubbisu. Ammas waan akkasii na mudataa laatedhe inni hatattamaan lafa hojiidhaa dhufee magaalaa kana keessaa xinnoon ba'aa bakka inni hojjetu dhufee na geessee hin deemne gara kiliinikaa dhuunfaa deemnee ilaalame gaafan ilaalamu altiraasawundi irratti argamuu hin geenye nagaadhaa naan jedhanii. Altiraaman laalaman jedhe jalqaba garaama koon shakkina lakki ati teenshinii makkas taata sababii garaa madaa garaa keerra jiruu fi malee nagaadhaa naan jedhan lakki na dhukkubaa jiraan jedhe ishi sammoo fincaan kee ilaallaa dhiiga keessi ni ilaallaa jedhanii dhiigaaf fincaan na ilaalan gaafa ilaalanii maali daa'immatu jira jedhaa fincaan kee ilaalleerraa naan jedhan maali kun akkamittiin ta'een jedhe tubboon vaariikoonni tokko cufaadha. Inni tokko immoo citee ba'e inni mirgaa citee ba'e inni bitaa cufaadha. Akkamittiin uumame kunoo dookumentiin ani yeroo opereeshinii naa hojjetame illee doktariin naa hojjete illee na harka jira jedheenaan kuni hojii Waaqayyooti. Keessa galuunsaa hin ulfaata. Sirriidha tubboon ovaarii cufaa ta'ee tokko bahee immoo daa'ima godhachuun hin danda'aman jedhamu hin danda'amu. Garuu Waaqayyo wanta inni godhu hin beekamu naan jedhe nan boo yeroo sana hin cannaqami baay'ee hin cannaqami. Maa inni dooktar Baqaanuu nan nahee garaan koosoo baay'ee fayyee. In turre dubartiin tokko opereeshinii taate waggaa 2 booddee ulfaa'uu dandeessedha saayinsiin. Anuu garaan koo kun immoo hin danda'e dhuguma ammaan ulfaa'inaan eeyyee ulfadha garuu hin beekamu ammas carraan duraarra deebi'ee si mudachuu danda'a ulfi gadameessaan alaa deebi'uu danda'a duraan akkas taatetta waan ta'eef naan jedhe nanne yemmuu amma altiraasawundi irratti argamutti dhiiga keerraa guyyaatti hin qorannaa kottu naan jedhe. Guyyaa 4 dhiiga koo ilaalamaan ture jechuudha deeme. Dhiiga keessanirraa persentii 50 ol dabalaa jira yoo ta'e saayiziin guddinni mucaa daa'imni kun gadameessa keessa jira jenna. Garuu persentii 50 dabalaan jiru yoo ta'e immoo daa'imni kun ammas gadameessaan ala jira naan jedhe. San booda
Gaafa ji'a tokko guutuu ulfi koo kuni gara dookterii isa duraan opereeshinii naa hojjete bukkeen naqe. Dookterii keezii koo qabatee jiru jechuudha. Dookteriin sun akkan daa'ima barbaadaa turellee hin beeka biratti yaalamaan ture. Dookterii baay'ee na gargaaraa turedha waaqayyoon jalatti jechuudha. Gaafa naqu dookter dhiiga koo fincaanirraa daa'imni jira jedha. Garuu bakka itti uumame hin beekamu. Altiraasaawundi ilaalamuun isin bukkee dhufee hin jedheeni. Maali jaallanne akkamittiin naan jedhanii ishi kottu sin ilaaladhanii kaardii baafadhee na ilaalanii akkasuma dhanii nama waaqayyo gargaare jechuun akka keeti naan jedhan. Dhugumaan nan jedhan nama waaqayyo gargaare jechuun akka keeti naan jedhan. Maali akkamitti ta'ee garuu jaallanne akkamidha naan jenna. Nama waaqayyo raajii masarratti bukkee deemeen kadhachifadhee isaan naa kadhatanii gaafa guyyaa akkasii milikkita akkasiin argee. San booda jireenyumatti fufee waaqayyo na gargaare kunoo kana xuumameen jedhee himimmaan qabachuun dadhabee maaliif abdiin jirreetu abdii latuu jalqabee ta'e. Abdii citeetu jechuudha. Damee mukarraa citeetu late jechuun hin danda'amu. Dhugaadha. Kuni anaaf dinqiidha. Yoo dhuguma kun hojii waaqayyooti kadhannaadha malee hin danda'amu jaallanne. Opereeshinii kan 2 si gashineef nuni si jalqabaa yoo fayyite mucaa godhatta tuubboo sanaan jennee garuu baay'ee dhiigdee waan ta'eef immoo lammaffaa goone akka si xaragamu akka tuubboon kun citee ba'uu fi lammaffaa si gashine. Anaaf dinqiidha kuni maalidha kuni naan jedhani abdiin koo lataa dhufe jireenyi koo ijaaramaa dhufe ani sababii daa'imman godhattu naan jedhameef suuqii bareedaa hojjechaan ture jechuudha magaalaa kana keessa. Suuqii sanallee cufee galee qodaa namatti sarakkabe sicha abdiin qabu waan ta'eef daa'imma tokkommoo mindaan isaayyuu gahaadha darbeeyyuu daa'ima biraa guddisuu danda'a waan ta'eef ani immoo bakka nan boqodha waaqayyo na gargaareetu man jedhu hordofame guyyaan da'umsa koo ga'e. Guyyaan da'umsa koo gaafa ga'u ammas guyyaa tokko baay'ee na dhukkube falan dhabe waan qabadhu dhabe dookterii bukkee deemee akka tasaa dookteriin hin jirani fala dhabnaani chirchiin araaraa sagantaa guyyaa sanbataadha xumurameera. Sabni yaa'eera namni waaqayyo dhukkubsattoota warra of hin dandeenyeef kadhachaa jiru turan. Tajaajiltoonni achi keessaa laayinii na galchaa maaloo na dhukkubaa jira. Namni waaqayyo naafaa kadhatan ennaan toleedhanii na gargaaranii waaqayyo isaa na eebbisu na galchanii namni waaqayyos na bira gahanii ani ganaa bahii keessaadhanii na kadhatu natti fakkaate garaa makoo kana akkas gadi qabanii you are free bilisa naan jedhan. Ahaa waaqayyo na wajjiniin jirtaa hin jedhee yeroo sana abdii wayinatti dhufee waaqayyo na gargaarta baqqa kana hunduma kan godhesi kan ulfa kana na keessatti uumesi ulfa kanas kan na keessaa fuuchuu danda'u karaa kamiinuu harka keedha malee harki namaa eenyuyyuu as gidduutti gaheen qabu jedheen waaqayyotti amanee torbee lamaan namni waaqayyo naaf kadhatan kanatti gara hospitaalaa cheekaappiin qabaa nan deemee jechuudha beellama. Otuman taa'aa jiru bishaan bubbee na dhangala'e. Maqaa Yesuus nannee baay'een na'ee gaafannoo dookteriin hawaama maaloon jedhee dookteriin hin dhufee galgaluma sana danda'ee jechuudha. Waaqayyo kan na gargaaru wanti nama dinqu waaqayyo bara miidhama koo bara miidhagaa godhee barumti sunutuu keessaan bahin barri 2016 sa'aatii garaagarummaa sa'aatii 4 hafe qaammeetti seenuuf jechuudha. Halkan sanan da'e 2016 sana keessa jechuudha. Waaqayyo na gargaaree barri miidhama koos barri miidhaga koos waggaa tokko keessatti raawwate buleessaa qaammeedha. Daa'imman argadhee gadameessumaan nagaa normaalii manda'ee jechuudha miidhadhee akkuma dubartii opereeshiniis hin taane jechuudha. Ani garuu opereeshinii eeggachaan ture. San booda waaqayyo na gargaaree akka kanatti daa'ima bareedaa tokko naa laatee fudhadhee galee haa ta'u garuu yeroo mani daa'ima sana dahee daa'imma koo kana hin boonye ture garaa keessaa saba'e. Ani garuu xiyyeeffannaan koo daa'immarra waan ta'eef maaliif hin boo'u daa'imni koon jedheen nagaadha qoysi gargaarra siinnaan jedhanii na gargaaranii san booda daqiiqaa tokko turee hin boo'ee gaafa isaan fidanii harma itti qabanii mucaan harma qabachuu hin dandeenye waan tokkoyyuu hin jedhu innaan oksijiinii haa galuu emerjensiidha bakka oksijiinii galuu qaba dafee jedhame kutaa oksijiinii itti geessuuf ka'anii akka carraa ta'ee zayita araaraa qabna turre jechuudha. Inni fidee bishaan gaara araaraarraa waraabbannes ni jira yeroo raajiin guyyaa ayyaana ta'e tokko nu akka waraabbannee itti fayyadamnu nu ajaja baasanii bishaan sun ni jira mana keenya jechuudha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hinduutu daa'imman jedheen isa fidii bishaan kana itti naqeen ati kakuu jiraataa malee kakuu du'aa hin qabdu jedheen gara oksijiinii isaanii fudhatanii dhaqanii jechuudha daa'imma sanatti dibee. San booda oksijiinii gashanii daa'imni sun halkan sana hin buleesaa sa'aatii 5 daa'imma kana ilaaluu dhaqe.
gaafan ilaaluu dhaqu daa'imni kuni bakka na sodaachisas na gammachiisas gaafan ilaalu sochii qaba nanosisa moo kamidhaan naannoo dhaaree danda'ee iskimee yaadedhanii ani zayita raaraa kiisii keessa kaadheen naqeera maqaa Yesuusiin hinoota humni zayita raaraa kanarra jiruun cabaan fayyeera naafti diriireera jaamaan ilaaleera aniyyuu jireenya koo irratti dinqiin garaagaraa naaf ta'eera dhugaadha kun hin taa'eedhee gaafan itti dibu amaneen jira waan ta'eef humna waaqayyootu irra jira afura waaqayyootu irra buufatee jira akka afurri waaqayyoo irra buufatee jiru nan amana itti dibee nan hoosise mucaan harma qabate yeroo sana jechuudha hinoodhee mucaan kun jedheeni hinoodheedhanii ilaalanii fudhadheen baasittiin dhiisuun jedheen maaliif fuutee baataa haa turu as keessaa naan jedhan anoo fudheen baa lakkisaan jedheeni erga harma qabateen jedhee isheedhanii fudhadheenan bahee haa ta'u malee dahee gaafa guyyaa sadaffaa daa'imni kuni baay'ee ganama tokko nu naasise sa'aatii 11 keessa afurumti hunduu keessaa dhibee hin socho'u homan jedhu akkas qabnaan homayyii waan tokko socho'u hin laalu agni isaas hin ho'u waanan godhu wallaaleen kutaa daa'immanitti fiiksee geesse gaafan geessu na harkaa fuutee gara daqiiqaa 15 mucaan kun homayyii socho'u didee afaan isaa keessa gashitee waa sochoostee hin didee garaa isaa kana qabnaan hin didee koomee isaa kana sukkumnaan hin didee socho'uma didee jechuudha. Waaqayyo naalaattee narraan fudhattu kakuudhaan kuni kakuudhaan dhufee qabsoo biyya lafaa miti lubbuun hin deebi'a maqaa Yesuusiin hin jedheen inni fiigee dhaqee kutaa machi bukkee nu laatameera bishaan araaraa kana gaara araaraarraa waraabbanneerra isa harkaa fuudhee harka kootti naqeen akkasitti naqe iddoo ma jiru sanaatti birredhee ka'e hin na'e Yesuus jiran jedheeni na wajjin jira Yesuus lubbuun keessa jira mucaan kun jedheeni san booda itti qabimee harma itti gaafa harmatti qabu badaa man qaqqabatu achi keessan ture baay'ee amman qabatee fudhuu deebiinaan jettee kutaa ciisichaan dhaqee san booda yaalii gaggeessuuf dhufanii gaafa dhufanii daa'imni kun gaafa ilaalanii ijjisaa bicaadha ijjisaa kun lamaan saayyuu bicaadha harka isaa kanas akka yeroo gadi qaban qaama isaa kana bicaadha bakka cararii haa galuu naan jedhan maaliif cararii galaan jedheeni daa'imma kee kana gosa dhiiga isaa keessa gosti dhiigan barbaachisni galee jira kanammoo carariidhaan walitti dhufee karaa afaan isaatii baasnaa naan jennaan lakkiin gashuu carariin jedheen ani bakka daa'imma kun yoo irraa fagaate du'ee man arganatti fakkaata ijuma koo duraa socho'uu hin qabu dheeman bakka maaliif akkaataatti daa'ima kanan argadhe anatu beeka san booda nan didee lakki daa'imni kun haagaluu jedhani lakkiin jedhee hin farramtu wannaan eeyyeen farramnaan jedheen lubbuu daa'immaati lakkinaan hin farramnaan jedhee naa fidanii nan farrame daa'imma kana fudhadhee akkan ba'uu fi fudhannee hin baane mucaa kana fudhannee mana keenyatti gaafa gallu asii ollaan koo naannoon koo kuni qopheessanii waan hundumaa haala mijeessanii na eeganiiru garuu sammuun koo miidhamaadha maaliif daa'imni kun maal ta'a laati na harkatti sababii ijjisaa bicaa ta'e kanaaf jedheen agartuun isaa tokko immoo hin socho'u ture dhugaa dubbachuuf bishaan araaraaf zayita araaraa hin fayyadamna maaliif nu gargaareera jireenya koof hojjetee argeera afurri waaqayyo irra buufatee waan jiruuf waan tokko na dhiphise dhukkubni tokko ta'ee itti godhennaan hinuma fayyina noormaalii mataa wanti sun lafa hojii kootillee guyyaan ani waan kana irra ca'u dhugaadha gabaa akka addaatti na gadachaa oola waaqayyo hinuma na gargaara humna kana irra jiru na mana bishaan araaraa fi zayita araaraa kana ija mucaa kanaatti naqaama torbee tokko geenya san booda gaafa torbee ijji isaanii bicaa ture sun qulqulluma ta'e bakka noormaalii ta'e ijuma adii noormaalii masa bukkeenii adii ta'uu ta'e gaafa torbee lammaffaa ijji isaanii sochoone sun immoo in socho'e inni dhaabbatu ture agartuun isaa tokko dhaabbata ture jechuudha isa booda bakka waaqayyo na gargaaree akka kanatti gammachuun jirre galatan jirre mana koo guutee rakkina koo na irraanfachiise dhukkuba koo na irraanfachiise yaaddoo koo na irraanfachiise madaannatti dhaga'amuun jiru dhugaadha madaayyoo ofirraa qabanatti hin fakkaatu hojii isa duriin addatti nan hojjedha hojii humnaa yoo ta'e waan ulfaataa fuudhu yoo ta'e mana keessa hojjetachuu yoo ta'e waan hunduma nan hojjetadha isa durii caalaatti jechuudha sababa waaqayyo daa'imma kana nuulaatetti illee guyyaa galataa goonee gibbii kana keessatti ollaa koo naannoo koo firootan koo waamnee galata guddaa goonee galateeffannee waaqayyo nu gargaaree ulfinaan waaqayyo gidduu sanatti argamee guyyaa galataa bareedaa godhannee dhugaa baatii sanaan illee namoonni hedduun abdii godhatanii namoonni abdii hin qabne illee abdii godhatanii guyyaa man sagantaa kana qopheesse mata duree godhee waaqayyo mata duree kana naa kennee dhalan amma seentuu kanan jedhamuun ture dhalan argattu kanan jedhamee ture.
كساتي عيشاننا في بطيقنا عقب الظلو ما كاسا mana keenyarraa galatatu wacaa mana keenyarraa sagalee faarfannaa sagalee ililleetu wacaa yoo nuyi callisnellee biqilaan gibbii kana waaqayyoon hin galateeffata wanti yaxira kana keessa jiru waaqayyoon gibbii kana keessa jiru waaqayyoon hin galateeffata nuyi yoo callisne yu olmaa waaqayyoo hin wacaa jechuudha gibbii keenya keessa akkasitti waaqayyo nu gargaaree ulfinni isaa waaqayyoof haa ta'u دعاكيرا من يسوس دعاكيرا دعاكيرا من يسوس دعاكيرا Dursa hordoftoonni amantaa kiristaanaa baga guyyaa du'aa ga'uu yaadannoo du'aa ga'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin siin ga'ee akkasumas immoo hordoftoonni TV Araaraa akkasumas abbaa hafuuraa keenyaa kan ta'an maatii isaanii waliin raajii bagattiin siin ga'een jedha. Kanumarraan kan ka'een maqaan koo Gaasaa Waaqoyyaan jedhama. Egaa waan waaqayyo nu godhe guddaadha. Yoon gara dubbii keenyatti deebi'u waan waaqayyo nu godhe bal'aadha. Dubbanneen finnu akka kanatti bareennee teenyu miti dhugaadha waan baay'ee waan hundaa ulfaataadha eenyu kan namarraa fuudhuu hin dandeenye waaqayyo nurraa fuudhee har'a garuu nama galataan godhee saba naannoo kanaas saba addunyaas akka nu ilaalanittis akka hubatanis kan godhe waaqayyoodha waan ta'eef kanaaf waaqayyo haa ulfaatu gara ijoo dubbii keenyatti gaafa deebi'u dhugaadha baay'ee gaafa isheen dhukkubsattee gaafa isheen jedhamtee gaafan dhagaye ani baay'ee iddoo hojiin ture hojiin asii akkuma isheen sileettee asii magaala kana keessaa nan baha. Haa ta'u garuu yeroo sanatti gaafa natti himametti akka amma haasofne miti sa'aatiin illee murtaa'ee ture sa'aatii isheen turuu dandeessu turtii isheen turuu dandeessu sa'aatii 12 darbeennaan kuffise jennaan akka lamuu hin argamnedha. Haa ta'u yeroo sanatti himattanii hojiirra jira wanta tokko na fuuldura dhufe maalan godha yaa waaqayyoo silas wanta kaa'e hundumaa lubbuu kan kaa'essumadha harka keetii anis yoo naqisuu gochuu hin danda'u kaawwa hundumaa gochuu danda'u sidha waan ta'eef maal gochuu hin danda'a yaa waaqayyo nu gargaarta si amanneerra si qabanneerra nan amana jedheetanii gara imalaatti fufee yeroo sanatti keessa koo waan baay'ee nattaasu anaan dhugaadha maaliif ganama nagaa biraan bahe emergensiidha gaafa jedhanii kana maalan jedhama kaanirrayyuu maatiidhaanis firootaan illee maalan jedha keessa kootti yoo ishiin akkas taate ati maal goota akkam gootamu maal jettee maal dubbattanaan jedha keessa kootti jechi narratti taasifamu kun sagalee dhagaa deemu kun dhuguma tasa narratti hin ta'u raawwatu mana koo irrattis jecha egaa waaqayyos nu gargaaree yeroo sanatti gara rifaraara godaatti rifeerii godhaniiru gara rifaraara saala wallaggaatti yeroo isaan rifeerii godhanii akkan taane bakka waaqayyoon kadhannee hunuma kadhachaa achi deemnee waaqayyoo lafarrattis nama kaasa baay'ee galateeffanna doktoroota baay'ee nu gargaaran yeroo sanatti baay'ee nufaan dadhabanii lubbuu ishee oolchuudhaaf yeroo sanatti baay'ee hojii idilee isaaniitii alatti illee galanii baay'ee nu deeggaranii gaafa isheen opereeshiniitti deemtu bakka ani abdiin kutadhe akka namatti abdii kutadheera garuu waan tokko akka ta'u nan amana kafoonitti maaliif maaltichi ulfaataa waan ta'eedhaaf baay'ee abdii kutadheen ture yeroo sanatti gara kutaa opereeshinii fudhatanii gaafa deemanii hin ture baay'ee ture opereeshinii sanarra baay'ee sa'aatii dheeraarra turanii dhumarratti anaanii na waamanii kutaa opereeshinii sanarratti isheen jirtuuti gaafa isaan na waamanii baay'een bakka inni natti tasaasuun raawwatemu maanni jedhee baay'een keessi koo baay'een nahee gaafa ni atattamaan fiigee gaafa naqu doktariin yaalaa jira sun akka isaan himdutu igadha baay'ee rifadhe maanni doktar nagaa miti maal ta'een jedhee lakki nagaadha naan jedhanii isaan booda daa'ima qabdu yeroo isaan naan jedhan bakka dhuguma baay'ee sammuu koo gararraa ta'ee uffachuun hin dadhabe isaan booda eeyyee qabna doktar daa'ima tokko qabnaan jedheen carraa isa dhumaa nuuf kennaa yoo waan yaalamuu danda'amu ta'e yaalaa garuu hamma isheen ubbartee yaada kana illee xiyyeessine hoollee humnaa ol taate deebitee agaltu yeroo santan na murteessee yaalanii deebisanii gaafa duuchanii baasanii. Taateen kun hin uumamin dura jechuudha yaalii kan isin geggeessaa turtan dhala argachuuf. Nun yaalii baay'ee goone baay'ee deddeebinee kiliinikoota garaagaraallee deemnee ilaalaa turre maaliif isheenis ilaalamaa turte bakka qorichoota garaagaraallee fayyadamaa turte hin taane garuu maaliif guyyaa isaa malee hin ta'u waan tokko guyyaa waaqayyo jedheedhaatiin alattis hin ta'u waan ta'eef kutaa ciisasitti gaafa deebitu deddeebi'anii ilaalaa turanii achi dhiigni kun hin guute ammas deebi'ee dirqama murteessanii bakka opereeshinii ta'uu qabdi ammas deebi'uu galuu qabdanii bakka kutaa opereeshinii gashuudhaaf jiru waan ta'eedhaaf hin didde isheen ittiin mormite baay'ee boossee bakka sanatti doktoroonni kan immoo akka biyya lafaatti ogummaa isaanii haa hojjetanii kan ogummaa isaanii haa hojjetanii maaliin jedheen gaaffii kana kaaseefanii
gaafa sana maali argaa oolla wanti waaqayyo hojjechaa oolu ija keenyaan argaa jirra gaafa cabaan fayyu gaafa naafti diriiru gaafa duudaan dhagahu gaafa kan dhala dhabe dhala baatee kaasuu guutee baatee adeemu ijaanoo argaa oolla har'a waaqayyo nurra gaheetu ansaafi nuuf dhibaayii kanaaf been gali ati kutaa opereeshinii keetti deemi jedhee egaa yeroo sana baay'ee natti dhagahame nan geesse hin deemte achillee baay'ee turtee ammas deebitee baatee mana yaalaa sanarraati baanee ani hamman waldaa araaraa gahutti dhugaa waaqayyoodha baay'ee muddameera sa'aatii nutti bakka gaafa sana sa'aatii nutti gabaabbatee hatattamaan akka baanu jedhee baay'ee ijoollotallee ogeessota achi keessaa baay'ee gaafachaan ture isaan booda waaqayyoo waldaa araaraa keessatti nama qaba ijoollota tajaajiltoota achi keessaa baay'ee nu deeggaranii namni waaqayyoo raajiin gaafa kadhatanii fi afurri hamaan irraa dhiyee bahee eega gaafa siitii gallee adeemsota hedduu keessa dabarree qorumsuma garaagaraa keessatti gaafa sana abdii horanne lakkaanatti jettee dhuguma kanaaf si amanne baga si amanne baga si qabaanne ati nullee yaasisne jecha namaallee nurraa kaasteetta kan maatiin illee kan hiriyoonni illee kan firoon illee ittiin nu arrabsuu danda'an situ nurraa kaase waan ta'eedhaaf eega kun ta'e immoo yaa waaqayyo isaa galatu inni eega ageenye akkuma ishee kanaatiin kan opereeshinii ta'ee jiru jira yeroo sanatti illee nama iddoo sana waliin turre sanatti illee dawwalanii illaafa jaalannee dhaqi ishee maraakiliidha waan dinqiitu ta'e lafa isheetti dhaqxee waaqayyo ishee gargaaree dhaqiiti isheen har'a sadarkaa kanarra jirti isheen ulfadha waan taateedhaa fi garaatti hafeera kanaaf galateeffadhuu fi doktariin sunillee darbeellee galateeffate hunduma keessatti nu faana ta'e ba'uttis galuuttis haala kam keessattis nu faana ta'e daa'ima kanallee fudhannee dhufne mana kanatti gaafa gallee dhuguma akka isheen jettee das keessa qophii guddaatu qophaa'eera hiriyoonni ishee ollaan keenyi bahanii baay'ee qopheessanii garuu ani mataan kollee isheen illee maalii fi sammuu keenya nu qabateera waan ta'eedhaaf daa'ima kana fidannee dhufne isaa booda as keessatti illee jilbeeffannee gooftaa keenya galateeffannee hin ililchine kanaaf waaqayyoo nu gargaaree kanaatti nama ulfinaa nu godhee egaa wanta hundumaa keessa nu dabarsee ba'aasa ulfaataa sanallee nurraa lafa kaa'ee yaaddoo sanallee nurraa lafa kaa'ee har'a nama galataa nu godhee mucaa kanallee kanaatti nuuf kenne kaasuu nu guuchisee mana keenyas jireenya keenyas waan hundumaan guutuu nu godhee kanaaf gooftaan haa ulfaatu kanadha. Eebbifamaa ulfaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota televezyiinii araaraa ammas irra deebi'uudhaan baga yaadannoo ayyaana du'aa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017 isin ga'e egaa dhugaatii isaan olma waaqayyoo isaaniif oolee isin biraan ga'aa turaniin akkasin abdii godhattan akkasin amantii horattan ilma waaqayyoo isa nama gargaarutti akkasin jajjabaattan danda'uusaa nama gargaaruusaa waan hundumaa gochuusaa akkasin bartan abdii qabna. Egaa waa'ee adda jaallanneetiif hospitaala ispeeshaalaayistii Wallaggaa Yuunivarsiitii deemnee Dooktara Isee yaale Dooktara Amanuu wajjiniin turtii taasifnee turre waan Dooktara Amanuun jaallanneen haala isheen keessa turtee fi gargaarsa isheef taasisan akkasumas gargaarsa waaqayyoo isheedhaaf godhe bal'inaan nu biraan ga'u haala isheen keessa turte isaaniin daawwannee walitti deebinaa turtii gaarii. Dua keram Yesus dua keram Yesus dua keram. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota daawwattoota televezyiinii araaraa egaa har'a nuti asuma magaalaa Naqamtee keessa hospitaala ispeeshaalaayizidii Wallaggaa Yuunivarsiitii magaalaa Naqamtee keessatti argamutti kan argamnu egaa adda jaallanneedhaaf yaaliin hospitaala kanatti taasifamee fi kan ture akkuma isin dhugabaatti isaaniirraa dhagaa turtan addanatti egaa kan isaan yaalamanii dooktariin isaan yaale maal jedha kan jedhuuf asitti dooktarii adda jaallannee yaale argachuuf haalli yaalii isaanii turtiin addanatti isaan qabanii akkamitti akka isaan yaalaman egaa dooktarii haasofsiisuudhaaf as hospitaala kanatti argamnee jirra egaa turtiin dooktaroota wajjin taasisuudhaaf egaa gara sana deemaati kan hin jiru amma dhumaattiin waliin tura. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma isinitti himne as hospitaala koompireetiiv ispeeshaalaayizidii Yuunivarsiitii Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti argamutti kan argamnu egaa adda jaallanneen hospitaala kanatti yaalii hedduu kan isaan taasisaa turanii akkasumas dooktariin isaaniif yaalii taasisaa turan egaa cinatti kan isaan argamu dooktariin waan isaaniif yaalii taasisaa turan isin biraan ga'u amma xumura qophii keenyaatti waliin tura ulfaadha dooktara egaa adda jaallannee shaanqootiif yaalii hedduu gargaarsa kan isin taasisaa turtanii mee haalli isaan keessa turan gargaarsa akkamii taasisaa fi akka turtan mee daawwattoota TV araaraa biraan nu geessu. Galatoomii maqaan koo Dooktara Amanuu Dirribaan jedhama gaheen hojii koos hospitaala koompirehensiiv ispeeshaalaayizd
yuunivarsiitii Wallaggaatti ispeeshaalistii gadameessaa fi ulfaa akkasumas immoo sab ispeeshaalistii yeroo gaanikooloojistiidha. Egaa akkuma sila kaaste dubartiin kun umurii dargaggummaarra kan jirtu gara hospitaala kana sababa dhala dhabuutiin kan isheen dhufteettu. Dhala dhabdee gara waggaa 6 akkas rakkachaa turte. Kanaaf yaalii argachuudhaaf nu bira dhufte. Nutis qorannoo fi yaalii tokko tokko taasisnee sana booda dubartiin kun ulfaa'uu dandeesse. Garuu rakkoon kan uumamee qorannoo taasifamee fi yaalii argatte kanaan erga ulfooftee booda ulfisuni akka isa normaalii gadameessa keessa hin turre gadameessa alattidha kan isheen ulfoofte. Kana jechuun immoo gadameessa alatti ulfaa'uun ishee kuni dhibee wayii rakkoo wayii akka jiru agarsiisa. Silaa ulfi gadameessa keessa taa'uudha kan qabu. So kan ishee garuu gadameessa ala ta'e immoo indagana garaa keessatti hin dhiigdee ujummoon gadameessaa bakki ulfa baate sun ni dhohe. Kana qorannoodhaan erga bira geenyee booda lubbuu ishee baraaruuf hatattamaan opereeshinii ta'utu irra ture. Tiimiidhaan taanee dubartii kana dafnee lubbuu baraaruuf jecha gara kutaa opereeshiniitti galchinee opereeshinii goonee fi yeroo opereeshinii goonuu ujummoon gadameessaa inni bakkitti mucaan uumame suni dhoheera, akka malees miidhameera. Isa dhiigaa jira. Isa dhiigaa jiru kan ammoo wanti gochuun nurra ture murree baasuudha. Already walitti suphuunis hin danda'amu maaliif dhoheera waan ta'eef murree baasuudha. Dhiigaas jirti waan ta'eef lubbuu ishee hambisuuf isa dhiigu dhaabuudhaaf murree baasuutu nurra ture. Murreetiniin baasnee garuu gaafa isa sun murree baasnu ujummoo gadameessaa isa hafe uumamaan egaa dubartiin ujummoo gadameessaa 2 qabdi, bitaa fi mirgadha. Kan ulfirratti uumame kun isa mirgaa irratti isa ni baasnee isa bitaa gaafa laallu innis illee heelzii miti, heelziin turre fayyaan qabu, fayya buleessa miti. So ujummoon gadameessaa lamaan isaaniiyyuu dhibeedhuma duraan tureeni akka malee miidhamaniiru jechuudha. Keessattuu inni ulfirratti hin uumamne inni gara bitaa inni hafe kuni bannee gaafa laallu akka malee miidhameera. Deebi'eetoo kan mucaa ulfaa'uu akka isheen dandeessu kan ishee taasisu sadarkaa akkasiirra hin turre akka abdii hin qabu mucaa baachuudhaaf abdii hin qabu. Sababa dhibeerraan kan ka'e baay'ee daameejdi ta'eera, bubbutaa'eera. Tishuu yookiin qaamolee naannoo sanatti argaman wajjiniin baay'ee walitti qaqqabateera. Kanaafuu inqulaalii firee gadameessaa keessatti qophoofte fuudhee gara gadameessaatti dabarsuu hin danda'u. Hojii isaatiin ala ta'eera akka argannoo keenya sanitti jechuudha. Dabarsuu hin danda'u. Dhibee already jiruutiin already baay'ee miidhameedha. Kanaafi akka hikimannaa keenyaatti dubartiin kuni oopshiniin isheen qabdu daa'ima barbaaddi. Kanaaf daa'ima argachuu qabdi. Kanaaf fala kaa'utu nurra jira. Kanaaf fala nuti keenyu mala saayinsawaa ta'eenii daa'ima argachuudha malee mala uumamaa kanaanii argachuu akka hin dandeenyedha. Gadameessi ishee baachuu hin danda'u mala saayinsawaa ta'een. Ujummoon gadameessaa miidhameera. Gadameessi baachuu ni danda'a. Garuu gara gadameessaatti kan fidu firee sanyii ovaariirraa firee gadameessarraa erga qophooftee karaa ujummoo gadameessaa dabartee dhuftee gadameessa irratti boqottee achi keessatti guddatti. Amma kan ishee rakkoo kan ta'e ujummoo gadameessaa firee gadameessaa fi gadameessa guddaa bakka mucaan taa'ee guddatu kan wal quunnamsiisu inni karaa mirgaa sababa dhiigaa jirtuuf murree baasneerra inni karaa bitaa immoo already baay'ee daameejdi ta'eera, miidhameera. Kanaaf mucaa baachuu hin danda'u. Kanaaf mala uumama ta'e kanaan daa'ima argachuun almost hin danda'amu. Kanaaf fala keenyeef umuriin ishee osoo ittiin darbiinii umuriin hoosii keekaa inqulaaliinis qophaa'uu irratti rakkoo waan qabuu fi daftee mala saayinsawaa ta'een daa'ima ishee akka isheen argachuu dandeessu filannoo isa qofa kan ta'e lafa keenyeef kunis maallaa qarshii kumoota dhibbootaan baastee riifarii barreessinee fi gara Finfinnee hospitaala Phaawulosis hospitaalota dhuunfaa garaagaraas irras ni jira. Hikimannaan kun artificial reproductive technology jennaanii inqulaaliinii firee gadameessaa
marfeedhaan haala saayinsawaa ta'een hin fuudhama. Sana booda daa'imni alatti uumamti. Erga uumamtee booda immoo dhaqxeetiniin akka isheen guddattuuf gadameessa keessa kaawwama. Amma gaa saayinsiin kun maal hojjetaa? Hojii sila ujummoon gadameessaa hojjechuu qabu sun alatti hojjetameetiniin daa'imni sun fuudhamee gadameessa keessa taa'ee daa'imni hin guddatti jechuudha. So oopshiniin isheen qabdu kanadha ture. Opereeshiniin sun immoo naguma xumuramee turtii guyyaa 3 booda isheenis nagaa taatee mana isheetti galtee garuu ji'a 2 booda deebitee dhuftee sarpiraayiz nu goote. Beellamaaf dhufteen see garuu gaafa deebitee dhuftu ulfata. Gadameessuma keessatti. Gadameessuma keessatti sanaayyuu. Silaas otooyyuu ulfa taatee ammas deebi'ee carraan gadameessa ala ta'uu baay'ee guddaadha. Ulfa ta'uu hin dandeessu yoo taateyyuu carraan gadameessa ala ta'uu isa duraarra immoo carraan isaa baay'ee ol ka'a tureyyuu. Garuu kan ishee kuni wanti miiraakil nu taasise ji'a 2 keessatti ulfa taatee ulfisniyyuu immoo gadameessa keessa ta'e. So inni kuni kunumaa fi one of the miracles in our practice kan jennudha. Gaafa sababa isaa gaafannu isheen amantii qabdi. Amantii ishee kanatti cimtee dhaqxee waldaa araara waaqayyoo kan raajii masarat deemtee kadhachiifattee zan achi ulfoofteetiniin deebitee ulfishii suni ni hordofne ji'a 9 gahee deebitee indeessee miixatteetuma deesse opereeshiniidhaan miti. Maaliif dura opereeshiniin nuti goone gadameessarra miti ujummoo gadameessaadha waan ta'eef miixattee da'uu hin dandeessi. Garuu hordoffii cimaadhaan ni deessee dhumarrattis immoo haati nagaa daa'imti fayyaa taate manatti galaniiru. Amma I think gara ji'a 7-8 hin taatina fakkaata erga deesseetti mucaan guddate. Baay'ee ulfaadha Dooktar. Egaa isinis yaalii hedduu gootanii fi Waaqayyos immoo ishee gargaaruuf isheen illee afaan isheetiin dhugaa nutti baateetti lubbuu baraaruu irratti isinillee yaalii guddaa akka isin taasiftaniif illee isheen afaan isheetiin dubbatteetti mee gamanmaan gaaffii tokko isin gaafadha. Egaa adde jaallanneen tasuma karaa uumamaatiin ulfaa'uu akka isheen hin dandeenye bifa ammayyaatiin ulfaa'uu akka isheen dandeessu gama keessaniin lafa keessanii fi turtanii mee ogummaa fayyaatii fi seerri Waaqayyoo maali jennee wal bira qabnee haa ilaallu akka ogummaa fayyaatti. Galatoomi gaaffii gaarii kaaste. Waa'ee kana laalchisee amma jaallanneen fakkeenya gaarii nu laatte. Ogummaan fayyaa silas ogummaa isaas kan kennee meeshaa ittiin ogummaa yaalaa gaggeessinu kana haga sadarkaa opereeshiniitti dabalatee ogummaa sun kan nuuf laate Waaqayyoodha. Hojii seexanaa miti. Meeshaa sunis sammuu namaaf laatee namni wantoota sun kalaqee akka ittiin opereeshinii goonu nutis immoo opereeshinii kan ittiin goonu sammuu kan nuuf laate harka kan nuuf laate ogummaa sun kan nuuf laate Waaqayyoodha. Hojii keenya kana keessa Waaqayyootu jira. Nuti harkadha garuu Waaqayyoon immoo nu fayyadameetiniin akkasittiin hojjenne. Amma jaalanneeni gaafa akka malee dhiigdee gadameessa ala ta'u suni Waaqayyoo isheetiin deemtee kadhachiifatteetti amanteetti. Garuu Waaqayyoon immoo karaa keenya akka fayyisus amanteetti. Kanaafi opereeshinii ta'utti ni amante opereeshinii goonee hin fayyite. Opereeshinii boodas immoo falli ishiin qabdu mala saayinsawaatiin malee ulfaa'uu akka ishiin dandeenye nuti immoo itti himne akka argannoo keenyaatti jechuudha. Garuu isheen immoo amantii waan qabduuf amantii sunitti waan cimtee fi Waaqayyo immoo miraakilii hojjeteef. Kanaafuu ogummaan fayyaa kan hafuuraan wal dhiitu yookiin wal jibbu miti. Maaliif yoo nuti hojjennus nuti hojjete malee Waaqayyotu nu wajjiniin hojjeta. Yoo bakka nuti dadhabnetti immoo bakka hundatti fayyaa hundatti qorichi fayyaa namaa hin deebisa bakka hundatti jechuun hin dandeenye. Garuu iyyaalla. Iyyaalla. Dhibeewwanii ogeessa fayyaatiin yaalaman ni jiru. Qorichaan kan yaalaman ni jiru. Opereeshiniidhaan kan yaalaman ni jiru. Garuu immoo akka saayinsii fayyaatti ammallee saayinsiin fayyaa saayinsiif teekinooloojii amma irra gaheetiin dhibeewwan hunda bakka fayyisuu hin dandeenyetti hin jira. Saatii sanitti hand in hand spiritually wajjiniin ta'anii spiritualiin bakka ogeessi fayyaa hanqatetti taa'ee gargaaree fayyaa
nama sanii guutummaa fidutti irratti hojjechuun kun gaariidha jedhee tanan yaada. Eegaanoo amma dandeettii keenyaa yaalla kan gargaaru nuunis ta'e karaa hafuuraatiinis waaqumatu gargaara karaa keessaniin inni dadhabame karaa hafuuraatiin yoo kadhatamee dhufe nuti isa kanatti hin amannaa jettu jechuudha. Akkasiin. Baay'ee ulfaadha egaa dhugumaan akkasiin jettan ogummaa fayyaa waaqayyotu namaa kenna akkasiin hojjettanis waaqayyotu godhe meeqa manumaan kana dhaamuun barbaada waan jettan yoo qabaatan isanumaa carraan isinii kenna dhaamsa yoo qabaatan. Galatoomii carraa akkasii argachuu kootii fi egaa namni jireenya isaa keessatti dhibeen hin jiraata dhibee ni dhukkubsata hubannoo namoonni keenya hawaasni keenya qabaachuu qabu ogeessi fayyaa al tokko namoonni maal godhu ogeessa fayyaa fi yaala fayyaa seexanuma godhaniitiin kaasanii lafa kaa'u. Tajaajila hafuuraa bakkeen tokkotti immoo ergaan darbus kana wajjin waan wal simatu ta'ee ni mul'ata. Kanaaf gama lamaaniinuu gama tajaajila hafuuraatiinis gama tajaajila fayyaatiinis wal gargaarame fayyaa uummata keenyaa gara guutummaatti ceesisuu irratti lamaan isaayyuu baay'ee barbaachisaadha jedhee tanan argamu. Gahee guddaa qaba. Inni tokko isa tokko hin dhiitu. Inni tokko isa tokko gargaara malee. Hojiin fayyaas bakka itti yaalee dhibee namootaa fayyisu gurguddaa fi bakka baay'eetu hin jira. Isa kana gama hafuuraatiinis yeroo lallabamu hubannoon akkasii uummata keessa taa'uun gaariidha. Amma hubannoon jiru namoota hundarrallee hojjechuu baadhee namoota tokko irratti yeroo itti opereeshinii isaan barbaachisu didaniitoo gara mana hafuuraa deemantu jiru. Yeroo san immoo rakkoon tokko irra gahuu ni mala. Kanaaf namoonni keenya hubachuu kan qabanii hojiin fayyaa ogeessi fayyaa kan hojjetaa oolu ogummaa isaas sammuu isaas kan nuuf kenne Waaqayyo opereet kan godhus Waaqayyo Yesuus Kiristoosidha kan hojjetu malee nama miti. Waaqayyo immoo karaa baay'eetiin nama fayyisuu hin mala. Kanaafiyyuu hubannoo kana qabatanii namoonni hafuuras osoo tajaajilamaa jiranii mana yaalaa isaanis akka tajaajilamuu itti fufanii ergaa koon dhaammadha jechuudha. Sirrumatti keessumatti cimsee stress godhee wanti haasa'uu barbaadu hojiin fayyaa fi hojiin hafuuraa akka waliin dhiinne hand waliin akka deemuu danda'u fayyaa hawaasa keenyaa eeguu keessatti hojiin hafuuraas baay'ee guddaa barbaachisaa kan ta'e fakkeenya guddaa nuuf taateetti jaalanneen. Maaliif yeroo ulfi gadameessa alatti uumamu dhiigaa turte san immoo ogummaa Waaqayyoonaa kenneen fayyadameen akka ishiin dhiigaa jirtu akka opereeshinii ishee barbaachisu nan argee opereeshinii ni hojjenne Waaqayyo nu gargaaree fayyaa taate garuu opereeshinii booda immoo mala uumamaatiin ulfaa'uu akka ishiin hin dandeenye hubannoon saayinsii akkas akka ta'e akkasitti hubanne garuu immoo Waaqayyoon immoo miraakilii hojjetee daa'ima godhachuu dandeesseetti. So amma dubartiin kun fayya buleessa ta'uu ni barbaaddi daa'ima ni barbaaddi. Kanaaf lamaansaa hojii hafuuraa fi hojii yaalaatiin gara guutummaatti ceeteetti jechuudha. Maal jechuu barbaadeeni hojiin hafuuraas hojiin yaala fayyaas guutummaa fayyaa namaafis hawaasaatiifis baay'ee barbaachisaa waan ta'eef inni tokko isa tokko akka hin dhiinne lamaanuu akka wal gargaaruu danda'anii kuni hubannoo guddaa nuuf kenneera. Isa jedhu dabaluu barbaade. Baay'ee ulfaadha galatoomaa isiniin jenna yaadanuu kennitanii fi egaa lammansaayyuu wal gargaara waan wal dhiitu miti gama lammaniin Waaqayyo hojii isaa hojjechuu danda'aadha yaada isin nu kaastanii baay'ee galatoomaa ulfaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma isin dhagaa turtanii Dooktar Amanoo wajjin turtii taasifneerra barnoota guddaa akka isin argattan abdii qabna gara sagantaa keenya isa itti aanutti isin dabarsaa. الفاتحة بفما دكتور الفاتحة دعاك رامي يسوس دعاك رامي يسوس دعاك إذا دكتور أمانون واي ورد جالني كان ساندوبتشا ترانيرا برمسا قدها كاسين أرغتن إلمي واقعيو أكنا مغرغارو أكيسين برتن أبدي أكسين ورتن أبدي كمنا إذا kabajamtoota daawwattoota keenya masra deebiin jedha bagaa yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017 isin ga'e egaa isaan dhugaatii hedduudha isin biraan ga'aa kan turanii akkuma isin argitan ollaan isaanii firoottan isaanii firiyoottan isaanii nu cina jiru sagantaan keenya ammallee akka itti fufetti jira waliin tura tolee ulfaadhu atillee of beeksistee egaa
adda jaallanneef maatii isaanii waliin turte hiriyaa isaaniiti. Yeroo sana haala ture gabaabaatti kan isaaniin dubbanne. Ani maqaan koo Waaq jedhee olumaan jedhama. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jecha ani hiriyaa jaallanneeti. Yeroo isheen dhukkuba kanaan qabamte keessa ani biran ture. Yeroo mana hakiimii sana deemtee dawwaltee na waamte mucaa qabadheen jira akkuma naasootti hin bahee deeme. Achii booda dookteriin ol gashee ilaalee booddee fuuluma naasootiin gadi baate isheenii maal taatee namni beenuu dookteriin si barbaadaatii naan jetta. Achii mucaa makoo qabadhee ol galee gaafan jedhu dookteriin jaallanneen haala akkasii keessa jirti waan ta'eef xinnoo opereeshinii xinnoodha kan isheen hojjetachuu qabdu opereeshinii xinnoodha waan ta'eef fuudhiinii deemii isa bulu mitii naan jedhu. Achii amanuu dadhabeen fuunee isheenis naan jetteennaan mana kiimii deemnee iddoo biraachuudha. Ishee wajjin deemnee gaafa jennu akkuma dookterii inni achii nuun jedhee warri kunis nuun jedhan isa booddee waraqaticha fudhatanii hin deemne gara hospitaalaa referaalaa jechuudha. Bulee ganama isaa hin hojjetattee harkaan ofitti na waamtee nannaqee bira dhaabbadhee bakka kan koo kanumaan ga'e ani mucaa dabalachuu hin danda'u. Mucaan ishee kun immoo baay'ee ishee rakkisa. Egaa akkuma jedhame achi baatee yeroo sana achumarra waldaa araaraa dhaqxee hin kadhatamee fi raajiinis hin kadhatanii fi Waaqayyo akkasitti nu gargaaree har'a kunuu dhaabbannee akka isa galateeffannu isa nuuf godhe Waaqayyo haa galateeffamu jedha. Baay'ee eebbifamee ulfaadhu. Maqaan koo Abboonee Shaayiloon jedhama. Hiriyaa mashee dhariyyaa jaallanneedha. Guyyaa sana sagaafa jalqabaallee waajjimatu wajjin turanii nanni ishee mangaggaafachaa ture malee sagaafa hospitaalaa garuu wajjin deemeen ture. Gaafa isaan dhufanii ergi isheen galtee booddee dhugaa isaan biraa waamanii dhugaa isaan sanii deeme ishee wajjin fiigaa duukaadhannaan nuun gashuu didanii isoon seensan gara koliideriitti baay'ee cinqabne baay'ee cannaqamne garuu Waaqayyummaa kunoon gargaaree mucaa sillaatee fi mucaa ishee obboleessa argatee ulfinaan hunduma isaa mana isaanii Waaqayyo ulfinaan deebisee ijaaree mucaa bareedaa kana kenneefi. Eebbifamee ulfaadhu. Galatoon baay'ee ulfaadha. Maqaa keessan irraa kaatanii egaa isinillee har'a ayyaana waggaadha. Isinillee nyaadhutti na cannaqaa oolte garuu amma immoo hin didde gidduutti. Kanaaf maqaa keessan irraa kaa'ate daawwattoota TV Araaraa biraan ga'ame. Duraan dursee hordoftoota amantaa kiristaanaa hundumaan baga yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017 isin ga'een jedha. Achumaan maqaan koo tajaajila wangeelaa Alamuu Haayiluun jedhama. Maatii kana wajjin karaa dhuma waaqeffannaa karaa Waaqayyooti kan nuyi wal barree. Adeemsi amma buloonni keenya dhugaa ba'an dhibee akkasii miti waan xinnoodhaan iyyuu namoonni baay'een qixa kanatti dhufanii Waaqayyo dhala namaa kennee akkasitti manni namaa mana Waaqayyoo ta'ee galateeffachuun baay'ee ulfaataadha. Waaqayyo isaaniin garuu guddaa isaan gargaare kan nu jechisiisu salphaatti kanaas of nu miti. Waaqayyo akka addaatti isaan gargaare. Keessumaa Waaqayyotti baay'ee amanatu waldaa kiristaanaa waldaa araaraa Waaqayyoo addunyaa kanatti deddeebinee kadhachiifanneerraa nun jedhanii ani yeroo dhiyoottidha kan isaan bare. Turtiin isaan bare keessatti immoo gaarummaan Waaqayyoo karaa waldaa araaraa isaaniif godhe wantoota isaan dhugaa ba'an waan lakkoofsa hin qabnedha. Inni guddaan tokko garuu inni baay'ee nu dhibee har'a iddoo kanatti ulfinni kun akka dubbatamu godhe Waaqayyoo dhala isaanii kenne kanadha. Mucaan kun karaa dhugumaa hin danda'ama jedhamee yaadamne Waaqayyo kan isaan gargaare. Akka ogummaa ogeessotaatti dadhabamaa ture. Isaanis abdii kutatanii galaniiru. Waldaa araaraa Waaqayyootti immoo yeroo baay'ee yoon akka carraa ta'ee dhaqee hirmaachuudha baadhellee namoota baay'ee dhabdoota kan turan dhaqanii iddoo sanatti kadhachiifatanii fayyan Waaqayyo immoo isaan gargaaree ijoollee baay'ee isaan baachisu dhugaadha nuyi ragaadha. Waaqayyo hojii guddaa hojjeta. Karaa nama Waaqayyo raajii masarati Waaqayyo hojii guddaa hojii dinqii hojjeta. Akkuma jedhame guyyaa galateeffannaa isaan gibbii kana keessatti godhatan guyyaa sana qacarraa ta'ee kan tajaajila guyyaa sana tajaajile anadha. Waaqayyo karaa sanaan illee isaaniin sababeeffate illee gaarummaa Waaqayyo kadhannaa guddaa kanaan isaanii kadhatamee fi dhala isaanii kenne kanaan iddoo kanatti galateeffannaa ta'een irree Waaqayyo hojii guddaa hojjeteera. Har'as guyyaa qophii ayyaana kanarratti yeroo isaan akkasitti dhuga bu'umsa akkasii kun dhugaa ba'amu namoonni baay'een ittiin fayyu namoonni baay'een ittiin abdii godhatu jennee abdii guddaa qabna. Akkuma kana waldaa araaraa namoota baay'ee bira yeroo isaan ga'an in argina miidiyaa garaagaraa irratti in argina.
mul'ata guddaa Waaqayyo waldaa araaraatiif kenne dadhaboota baay'ee gargaaruudhaan namoota dhukkubsataniif kadhachuudhaan dhaabdoota baay'een dhaqanii kunoo dhala godhatanii dhuga ba'umsa baay'ee qabaachuudhaan namoota kallattii baay'eedhaan haalota jireenyaatiin illee miidhamanii jiran hundumaa bira ga'anii waldaan kiristaanaa kadhatanii fi gargaarsa barbaachisullee gochuudhaan waldaan kiristaanaa mul'ataaf ogummaa guddaa qabu kana Waaqayyo dachaa irratti baay'isuu ayyaanni kun dachaa isiniif illee isiniif baay'atu jecha Waaqayyo isin haa eebbisu karaa koo kanumadha. Baay'ee ulfaadha eebbifamamee gamanumaan namoota bagattiin isin ga'e jettan yoo qabaattan carraan isinii kenna. Jalqaba irratti egaa Waaqayyo amantoota kiristaanaa hundumaa fi waldoota kiristaanaa hundumaatiin Waaqayyo baga ittiin isin ga'een jedha. Darbee waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo biyya kana keessa dhaabattee hojii guddaa hojjechaa jirtuu fi hojjettoota achi keessa jiraniin baga Waaqayyo ittiin isin ga'een jedha. Maatii firoottan qabnu hundumaan immoo baga Waaqayyo guyyaa du'aa ka'uu ilma isaa Yesuus Kiristoos kan bara 2017 kanaan isin ga'een jedha. Isin warri maatii obboleeta keenyaa kanallee jajjabeessuudhaan dhuga baatii guddaa kana dhuga baatii ajaa'ibsiisaadha dhugaadha. Kana bukkee dhaabattaniillee waraabbii bareedaa akkasii kana ulfina guddaa kanaaf iddoo kana dhuftanillee Waaqayyo isin haa eebbisu jedha. Egaa ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos inni du'ee du'aa ka'ee har'a mirga abbaa jiru nuuf immoo abdii bara baraa inni nuu ta'e har'as bara baraan gooftaadha. Egaa mana adda jaallanneef oolmaa Waaqayyo isaaniif oolee gaariyoottan isaanii firoottan isaanii waan baay'ee isiniin jecha oolan egaa Waaqayyo nama gargaaruu isaa gama isaaniitiin egaa afaan isaaniirra waan baay'eedha dhagaa kan isin ooltanii kana qofa osoo hin taane isaa waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa dhufanii dhugaa ba'anii turanii dhuga baatii isaanii muraasa isin biraan geenyee walitti deebinaa waliin tura. Du'aa keera mi Yesuus du'aa keera du'aa keera mi Yesuus du'aa keera. Ani maqaan koo Jaallannee Shaanqoon jedhama. Inni naxxaanu abbaa manaa koo Dhugaasaa Waaqayyaa jedhama. Isheen ittaantu hiriyaa koodha Waaq jedhee oolumaa jedhamti. Daa'imni inni kun Marsii Moo'ii Dhugaasaa jedhama mucaa koodha. Inni naarkaa Injifannoo Dhugaasaa jedhama. Egaa nuyi kan dhufne magaalaa Manaqqamtee as ganda Duwwaa Torbarraati. Waaqayyoo waan dinqii nuuf hojjete. Innis macaafa qulqulluu keessaa seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 14 irratti jiru tokkoon dubbisa. Wanti dinqisiisaan Waaqayyoo gochuu dadhabuu jiraare. Bara egere yoona ani deebi'ee nan dhufa Saaraanis ilma godhattee na eegdi jedhee ergamaan Waaqayyoo Abrahaamitti dubbata ture. Anaafis marree Waaqayyoo wanta dinqiinaaf godhe innis bara 2016 gaafa guyyaa 4 na dhukkubee ture. Dhukkubni kun of na wallaalchisee mana kuffise. Gaafa na kuffisu gara mana yaalaa deeme kilinika naashinaali gaafa deemu ulfi uumamee ture. Ulfi kunaan ulfuma seeraadhaan ulfa gadameessaan alaatidha. Dhiigi garaa si guutee jira. Emergensiidhaan aan jedhanii as chukkaayii gara hospitaala riiferaalaatti riiferinaa laatanii yeroo sumaa gosa dhiiga koo barbaachisanii deemii amma opereeshiniin siifaa hojjetamu naan jedhanii anis yeroo sanatti naasuu guddaa keessan galee waan ani yaanneef waan ani eegneetu na mudate waan ta'eef nannahee gaafa nachi bahuu sammuu koo baay'ee na dhukkubee cinqetii wajjin madaan madaadha sammuun koo sin dhukkubsatee baqaan abdiin qabu lafa kanarraa halkan warri doormiyan keessa ciisu akkatti ciisan hin qaban nan jeeqaa akkasituun jedhu gara guyyaa 5 hospitaala sana ture bahaanuun jennaan guyyaa sanbataa tokkodha. Ingali manatti ingali namaraadha sammuun koo sirriin ta'u gara waldaa araaraa nageessi achumaan deemee naaf kadhatameen galan jedhee nan dhufee sa'aatii 8 keessa gara kana dhufne hospitaala baanee baajaajii kontiraata qabanne galgala achi sharaa jala nuu kadhatu turan namni Waaqayyoo gaafa isaan kadhatanii hafuura hamaan narraa dubbachaa ture baay'ee narraa haasa'aa ture. Erga sanaa kadhatanii nan galee gara manaatti
waaqayyo na gargaareetu opereeshiniin koo waggaa tokko hin guutiin maatsanii managaa nan dahee waaqayyo mucaa akka kana bareedu mucaa ilmaa naaf kenne waaqayyo naa galateeffadha. ulfina waaqayyo isa jiraata uumamaan kan ture cufamaa isa ta'ee isa jirummoo ogeessi fayyaa biyya lafaa kutee kan baase waaqayyo isa uumuu danda'udha. miilla keenyaan kaanee dhaabbannee sagalee galataa harka walitti tumuu iyya guddaa ulfina waaqayyo fidaa yesuusi. eebbifama nooraa sabni. Ishee ati warraa koo waan baay'ee haasofteetti waa waaqayyo nu godhe ani hojiidha iddoo biraan jiran ture gaafa isheen dhibee kanaatiin qabamte gaafa bilbilanii natti himan ani baay'een ganama fayyaa biraan bahee waan ta'eef yeroo sanatti keessi koo maannaan jedha haati warraa kee kun yoo duute maal goota naan jechaa ture maaliif yeroon isaan natti himan jechuudha. haa ta'u garuu ani waaqayyoon amanadheera waan ta'eedhaaf waaqa jabaatu nu faana jira waan ta'eedhaaf akka isheen hin duune keessi koo natti hima bakka maaliif dhibee ganama biraa fayyaa waan an baheedhaaf amma garuu yeroo opereeshinii jedhan baay'ee ulfaataadha baay'ee naheennaasuu guddaa keessa ta'e haa ta'u garuu waaqayyo yeroo sanatti baay'ee nu gargaaree isheenis kutaa opereeshinii sanas hin deemtee opereeshinii sin taatee sa'aatii sana keessatti anis waaqayyoon amanachaan ture har'a kuloo nama galataa taanee waldaa araaraa dhumnee galateeffachuu dhumnee dhugaadha maqaa mucaa kanaallee kan moggadhee kan keessan dinqiidha jedhan doktoroonni kun addadha maqaa isaa kanallee maal jechuu qabdu jennaan injifannoo jechuu qabdu jedhanii doktoroota moggaase dhugaa waaqayyoodha har'a injifannoo baannee dhumnee boojuu baannee dhumnee galata baannee dhumnee waaqayyo ikoonomiidhaan nu eebbisee dhalaan nu eebbisee waan hundumaan guutuu nu godhee kanaaf sabni waaqayyoo galata nuuf dhiyyeessaa sinan jedha. Dhuga ba'umsa dinqisiisaa dhaggeeffachaa ooltan. You have been listening to miraculous testimonies. Keessumaa obboleettiin ovaarii ishee keessaa bahe tokko uumamaan cufaa sila dhugaa ba'aa turte dhaggeeffachaan ture. Inni namaaf hin danda'amne waaqayyoo fi yeroo namni dhugaa ba'u nan bo'a baay'een bo'aa ture. Keessumaa madaa garaa ishee irra jiru sanarra immoo darbee araara inni itti argisiise. Crying, listening to her testimonies. Tokko uumamaan cufaadha tokko immoo nama baase የሌለውን ወደ ማኖር የሚያመጣ isan jirre gara jiraachuutti tokko cufaadha uumamaan cufaadha si'a lama sabananiyyuu cufaamaadha tokko immoo bahe inni immoo dirqama ba'een lubbuu kootti amma maal deesse ilmande ilmuma da warri waldaa araadha haleluuyaa Hallelujah! Jesus getana! Cut. In a miraculous way. Bisera. I blessed you. Mucaa kana see bisera. Amen. Ammas gadameessa kee bisera. In Jesus' name. Amen. You are free. Amen. Wow. Du'aa mi Jesus du'aa keera mi Jesus du'aa keera. Egaa turtii dhuga baatii waliin taasisaa oollee dhuga baatii daawwattaniin akkasin abdii horattan abdii qabna. Egaa sagantaa dhuga baatii xumurree walitti deebinee jirra. Ammallee turtiin keessan waliin ta'u. Ammallee isaan waliin dhuga baatii gara biraallee waan isaan qabaniif isaan waliin turtii taasifnaa. Amma xumura qophii keenyatti waliin tura. Egaa ovariin gadameessa kee gar tokkoon ba'eera. Inni tokko immoo uumamaan cufaa akka ture. Doktariin illee dhugaa ba'anii turanii. Turtii ji'a meeqaa gidduutti kan daa'imni gadameessa kee keessatti hafe? Ani dhugaa dubbachuu fi namni waaqayyoo naaf kadhatanii opereeshinii ta'een ji'aa fi torbee lamatti kanan dhaqee nama waaqayyoo raajii masaratiin kadhachiifadhe. San booda isaan naa kadhatanii milikkita sana argee milikkituma isaan naaf kadhatan sana erga isaan naaf kadhatanii milikkitan argee sanaan daa'imuma ta'ee hafee jechuudha. Dhugaa baatiin koo inni lammaffaa
bara 2014 akkuma kana gadameessi koo lola guddaa qaba ture. Ixinni tuubboo gadameessa koo ovaarii gadameessa koo mirgaa kanarra keessatti biqilee ture jechuudha. Ixiin kuni saayizii godhatee ture jechuudha. Hospitaala Wallaggaa deemee ilaalamee dhukkubbii guddaa jira. Garaan koo asiin nadhii ta'uu barbaada. Miilli koo mirgaa kun lafa dhaabbachuu na dhukkuba. San booda beellama naa qabanii ji'a 3tti naa qabanii isa as garuu dhukkubbii cimaa ta'e jennaan kottu opereeshiniidhaan si baasna naan jedhanii. Ani garuu yeroo sanaa hospitaaluma taa'ee taniini gara waldaa araaraa silkii ittiin gastaawusii qabatanii irratti bilbilee naa ba'e akka carraa nan galmaa'e. San booda beellama qabadhee nan galee kana gidduutti gara waldaa araaraatii na qaqqabee jechuudha sagalee waamichaa. Waaqayyo na gargaaree namni waaqayyo raajii masarratti naaf kadhatanii tachi na godhanii madarbanii hin beeku ofirra zallaleemanii nan kufe ta'es hin beeku. San booda inni asii na quqquuquu na dhidhiibuu narraa dhaabbate gastaawusiidhaa baheen torbee kootti dhaqeen ilaalame. Gaafan ilaalamu dookteriin hospitaaluma Wallaggaan deemee. Wallaggaa Yuunivarsiitii. Wallaggaa Yuunivarsiitii asii hin deeme jechuudha. Baga gammaddee jaallannee hin jiru ixiin ovaarii kee keessa naan jedhanii eeyyee waaqayyoo faa galatu jedhee anis gammadee waraqaa ragaanaa laatanii nama waaqayyoo raajii masarratiin magaalaa Naqqamtee keessatti nuuf kaasuunsaa waan dinqii waan ajaa'ibaati unuufi isa abbootiin keenya abaabileen keenya kaakileen keenya kadhachaa turani. Nama akka Iyyaasu nama akka Kaaleeb nuuf kaasi jedhanii kadhachaa turan waaqayyo immoo dhaloota si'anaa keessatti nuu kaase akka kanatti nu gargaaree waaqayyo maqaan isaa haa ulfaatu. Ittaansuudhaanis ammas dhugaa baatii koo xiqqoon qaba. Bara 2012 abbaan manaa koo kun kililii biraa keessa jira ture. Sana dura garuu 2011 kililii sana keessa anis isaa wajjinan ture. Achi sababii rakkoo garaagaraatiin buqqa'insa ture. Yeroo tokko buqqaanee dhufnee lafa qubannu dhabne. Akka taasaa ta'ee isaafiin isaanii kan wal ilaallatu asitti bakka qabaniima ciisicha nuu qabanii nu eegan guyyaa sana guyyaa buqqaatii ta'ee dhufne sana jechuudha. Waa tokko hin qabnu uffata ofirraa malee waan tokko hin qabnu jechuudha. Dhufnee magaalaa kana guyyaa sana buufannee hin bulee isaa ganama isaa galgala sana istaafonni suni waan barbaachisu hunduma qopheessanii nu eeganii ganama isaa asiif achi ilaallee hanqabnu qabeenyaan keenya jireenyi keenya waan hundumtiyyuu biyya sana ture. Fala dhabnee naani gara waldaa araaraa dhaqne. Achi gastii qabannee nuuf kadhatamee uffata jijjiirran nullee hin qabnu turre yeroo sana uffata achuma keessaa shurraabaa TV araaraa nuuf kenname uffannee irratti jechuudha. Sagantaa sana xumurree namni waaqayyoo mata duree 3 barreeffadhaan nuun jedhamee ture. Paartineerii TV araaraa ta'uu kan barbaadan nuun jedhame paartineerii TV araaraa taane jalqaba irratti mana jireenyaa barreeffannee jechuudha. Ittaansinees mata duree barreeffannee mata dureen suni yeroo sana dhiyootti deebi'e sadansaayyuu waaqayyo nu gargaare jechuudha. Ji'a 5ffaatti mana jireenyaa kana bitannee jechuudha nuti 2011 sana jechuudha. Akkaawuntii keenyarraa yeroo sanatti birrii 50,000 qabna dhugaadha. Birrii 50,000 nuti qabnu kan ani beekusi jechuudha. Inni beekusi akkaawuntii keenyarra kan jiru. Waaqayyo nu gargaaree karaa mayyaadamiin haala mimmijeessee akka nuyi mana jireenyaa kana bitannullee godhee mana kanallee bitannee 2013 immoo mana keenyatti gallee waaqayyo akkasitti mana bareedaa akkasiillee nutti bitee akkuma kanaan itti fufeetu jiru paartineerii TV araaraa taanetu jiru jijjiirama guddaa waggaa waggaadhaan dhugaadha keessumaa sagantaa paartineerii araaraa TV hirmaanne waggaa isaatti wanti haaraan utoo nuun ta'in hafeen beeku 2015 akkuma kana nuuf kadhatame namni waaqayyo ajaja baasaa turanii namoonni karaan beekamiin wanti hin beekamiin sinii gadhiifamu jira yeroo dhiyootitti wanti haaraan tokko sinii ta'a jedhanii nuuf kadhatanii jechuudha. Nuyi achi baanee ji'a 2 isaatti waaqayyo nu gargaare lafa mana qaba mana kilaasii gurguddaa 3 qaba manuma raajii masarratti fillifiitii gara oliidhaanii kaaree 500 waaqayyo birrii miliyoona 1.4 bitannee mana dabalataa lammaffaallee godhannee akkasumallee darbinee iddoo biraadha kaaree 200 bitannee bakka 3dha mana godhannee jechuudha. Mana tokko kilaasii tokko kan hin qabne waaqayyo mana gibbii 3 nutti ijaare jechuudha. Waaqayyo akka kanatti jireenya keenya eebbisee wanta haaraa wanta dinqii hedduu nuuf godhee namoonni haala rakkisoo keessa jirtan namoonni haala hin danda'amne keessa jirtan dhukkubni keessan hin danda'amu kan isiniin jedhame rakkinni keessan hin danda'amu kan isiniin jedhame dhala dhabdanii kan rakkachaa jirtan anosichi umuriin koo natti dhumeera abdiin qabu kan jettan yoo jiraattan waaqayyo Yesuus Kiristoos nama raajii masaratiin nuuf kaasee achi yoo dhuftanii umuriidhaan daangeffamuun hin jiru baraan daangeffamuun hin jiru saayinsii biyya lafaadhaan daangeffamuun hin jiru
Yesus Kiristoos waan hundumaa isa jedhamee cabsee achitti ulfina isaa mul'isee kottaa gara waldaa araaraa kadhachiifadhaa jedha. Raajii Masaratiinis wanti dinqiin kun naaf ta'ee Waaqayyo bara isaanii haa eebbisu, jireenya isaanii haa eebbisu, maatii isaanii haa eebbisu, akkasumallee gammachuu guyyaa ayyaana yaaddannoo du'aa ka'uu Kiristoos kanaan baga geessanii maatii keessan waliin akkasuma maatii koo lafa jirtanitti godina Horroo Guduruu Wallaggaa kan jirtan firootan koo hundumaa akkasuma hordoftoota amantaa kiristaanaa lafa jirtan hundumaatti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u, gammachuun mana koof ta'ee mana keessaniif haa ta'u. Waaqayyo akkasitti seenaa jaallannee hojjetee ulfinaan dinqiidhaan gaggeessaa jira kunoo. Akkasuma olloonni koo na faana dhufanii miidiyaan TV araaraa dhuftanii mana koo waa Waaqayyo naaf godhe kana na wajjin galateeffattanii na wajjin ayyaana kana gammachuudhaan hirmaachuudhaaf mana koo dhuftanii Waaqayyo isin haa eebbisu. Yoo ani itti yaanne ta'e iyyuu kun yaada Waaqayyooti, akeeka Waaqayyooti as dhufuun keessanii Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa ulfaadhaa, baay'een isin jaalladhaan jedhan. Baay'ee ulfaadhaa. Isaanillee bagattiin isin ga'e namoottiin jedhaniin qabaatu. Dhumarratti bagattiin sin ga'e kanan jedhu duraan dursa hordoftoota amantaa kiristaanaa bagattiin sin ga'een jedha. Akkasumas illee irra deebuudhaan abbaa fuuraa keenyaa kan ta'an raajii fi maatii isaanii ammallee hojjettoota waldaa araaraa hunda keessaniitiin baga Waaqayyoo ittiin sin gahee jedha. Kan taansuudhaan maatii keenya bakka garaagaraa jiran akkuma isheen jette godina Horroo Guduruu keessa warra jiran warra kallattiidhaanis nu ilaalan warra kallattii alaatiinis nu dhaggeeffatan chaanaalii TV araaraatti illee fayyadamuudhaan feesbuukiidhaanis fayyadamuudhaan yuutuubiidhaan fayyadamuudhaan wanta garaagaraatiin fayyadamuudhaan warra nu hordoftan hundumaatiin baga guyyaa yaaddannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017tiin sin ga'een jedha. Akkasumallee hojjettoota waliin hojjedhu hundumaa istaafii koorra ta'an hundumaatiin illee baga guyyaa yaaddannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin sin gaheen jedha. Walumaa galatti ayyaanni kun ayyaana gaarii akkasiniif ta'utti ayyaana ittiin dadhabaattiin gaafattan rakkataattiin gaafattan warra dhabe warra daare warra ittiin keessumaa hordoftoota amantaa kiristaanaatiif ayyaanni kun ayyaana guddaadha. Gaafa kana jedhu mana keenya keessatti nyaannee dhuguudhaa otoo hin taane warra dhabanii karaarra jiran warra dhabanii daandiirra jiran akka ittiin kaastan asumaan dhaamsa koo isinii dabarsaa. Kanaaf ayyaana gaarii isiniif haa ta'u ulfaadhaa. Eebbifamaa ulfaadhaa. Ani gammachuun koo guddaa baay'een gammade duraan ayyammuun ijoollee nama argu nan bo'a baay'een gadda. Amma garuu Waaqayyoon baay'ee na yaadate amma baay'een gammachuun koo guddaa ta'e na galate. Eebbifamishii baga gammadde. Gasaa waan baay'ee bal'aa dubbataa oolanii atillee egaa ollaadha. Mihaal isaan keessa turanii akkasumas gargaarsa Waaqayyoo isaaniif godhee galateeffachuuf walitti qabamne atillee dubbadhooti waliin galateeffanna. Tolee hundumaa dursa Waaqayyo Saamayyoo wanaatti nu gargaareef galanni guddaan haa ta'u jecha akkasuma hordoftoonni araaraa TV hundumtuu amantoonni hundumtuu bakka jirtanitti baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017 nagaan geessaniin jedha. Egaa itti dabalee dubbachuuf waan baay'ee isaanii haasa'aniiru garuu waa tokko keessa koona dhufa. Waaqayyo maatii kanaaf waan baay'ee godhe dhugaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf gaafuma sanbata dheengaddaa sagalee Waaqayyoo waan seena qabeessan si hojjechiisa jedhaa ture. Dafinoo ganamadhaa kun itti dawwalame dhaamsiin qabu yoo jiraate inni xumuraa jechuudha. Yeroof ciniinamuun ittiin du'uu osoo hin taane ittiin ilaalamuudha. Akkuma ishee rakkina garaagaraa kan qabdan ba'aa ulfaataa kan qabdan karaan dheerachuunis hin daangessu. Fayyisuun harka Waaqayyoo dheeraadha. Iddoo hundumaa qaqqaba akka namni Waaqayyoo raajiin jedhanii abdii hin kutatinaa booda hin deebi'anaa Yesuus Kiristoosiin biraa hin hafamu. Ani ollaa isheedha kanaaf Waaqayyoon guddaan galateeffadhaa. Waaqayyo ulfina guutuu argatu galatooma. Eebbifamaa ulfaadhaa isinillee. Ammas irra deebi'een isiniin jedha. Baga yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin gahe egaa ilmi Waaqayyoo arfii du'aa mo'ee egaa har'a warra gammachuu nu godhee nullee warra injifatan mana maatii obbo Dhugaasaa fi adda jaallanneetti egaa argamneetti Waaqayyoon galateeffachaa kan ollee waa isaaniif ilmi Waaqayyoo gochaa isaanii godhe hundumaa firoottan isaanii ollaan isaanii
akkasumas illee gargaarsa waaqayyo isaaniif taasisee ogeessonni fayyaa isaan gargaaraa turan illee waa isaaniif dhugaa ba'anii waaqayyoon galateeffataati kan turani. Egaa sagantaa kanarraa akka isin barattan akkasiin abdii horattan ilmi waaqayyo inni arfii du'aa cabsee mana namaarraa akkasumas fayyaa namaarraa arfii du'aa cabsee galataan nama dhaabee nama galateeffachuu inni danda'u har'as ilmi waaqayyoo jira nama gargaara jenneetii dhaamsaa isinii dhaamna. Egaa sagantaa isaan waliin taasisaa oollee asirratti goolamneeti kan jirru ogeessonni kaameraa keenya egaa ogeessonni TV Araaraan waliin jiru akkasumas qopheessituun qophii kanaan ifeenet nuyi sagantaan TV Araaraa itti fufee jira ayyaana gaarii eebbifama.